Nageenyi fi jaalalli waaqayyoon faawaayyeetu kabajamtoota fi jaalatamtoota maatii sinqiitu akkam jirtan fayyadaman ani jira galanni waaqayyoof haa ta'u bishaan daakaraa hundaa'innis ni jechu jaaladha kun akkuma argitan kan dhugaa hedduu nuti tola ሰላማችሁ ዛሬም ያለው ውድ ተከታዮች እንዴት ናችሁ? ደህና ናችሁ? ዛሬ የመዝናኛ ቦታ ነው ያለው እዶ በሸነና እንዝራ እዶ በሸነና ከነ ሩጋው ይወዱ ጠጃ ሲፈጥ ለጀቹና እዚህ ቶላ እንጃራት እንጀ ያዳ ላይክ ሼር ጎቹዳ እንደገቲናዳ አስማን ሞዩ ያደ ኬሰንሲ ሳንዱቃ የሰጥ ኮሜንቲና በሪሳና ከነንስን እንጀቹ ያዳ ያደ ኬሰና ቆደዳ ummanni asitti argaa jirtan kuni uummata makeenna nolaala madaami kootana kat daattu kun jechuudha qallee kan handaa dhugaa dubbachuu qallee kana jechuudha kan dandeettiin qabdu mataan ishee rakkoon qawweemamni waraabe danda'an tun immoo hiriyaa koodhaadha Itoophiyaadha hedduu dandeessi isheen dhugaa dandeetti ajaa'ibaa qabdi nuqatti calleewwan dhaggeeffadhaabi dakana olba'aa jirti kun olaalaa jirtanii أنا الدم بقيت بشنني بقيت كل في بقيت بوها مدام كباي بقى يفرقوا فردنا قد يقولون تاني دبا كنا كبدي بيتاني دبا كنا بقى يتوقف فردتي أنا بشان داكو ديستي بشان تلدمو ديستي داچو ديستي أنا بيكروجا أرجعون لالونا أجا يصير فدروا دندتي أتاك أبدي جيشوا دندتي أتاك الله كان جتوناني بيجوا كينيا نفكات ما لبيجوا رماتنا كنا كم من جرد يعني أكتر ساعات تربنا دو مالك كتير جاده كإيرا لك ديم مالي بيشان ديم تي بحاري ديم جتة نفوتين وديم تورته أنا دوغا دوبا شوتي كيس اللي سنة دار أنكيس سنة جودة دوغي مالي جتورا سنة تمسك أتين تيني مارتي كينيا جتورا شيني سي أرجينا وجتة بقى هرمنا راحون قبو جتة تودا درات رنا سنين جد أودي تريج أما كيس توراني مدام كوجيم تودا درات تورته garuu umarra kan mu'aatille addaan hin baafne dara cillimuu fi filantiin kan dhaabachuudha madaan godhaale jechuudha qalali kan mijattiin teenyisin cillimti galu tee madaan tura jechuudha naa kana fakkaata kun mujuulleen dalasheedha akkuma jiraniin kun akkuma laalaa jirtan kana yeroo tokko biyya ormaa teessanii yeroo iddoo bashannanaa deemtan yeroo adda addaa deemtan waa baay'ee dagattan jechuudha dhugaa dubbachuudha fi keessatti ijoollee jinnee ijoollee akkuma argaa jirtan kana kun ashaawarii taraa kun achuma haraan lafna ofii dibatanii kun irra gangalataa bakka waan ajaa'iba hojjechaa turan ijoolleen isin jedha kana yookaan ogeessatti galata waaqayyo jechuu yaada namni tokko sarratanyaan isaanii mana keessaan baatu gola keessaan baatu waa baay'eetu jira jechuudha dhugaa rabbiif aduu fayyadee arguudhaaf waa baay'ee kan hawwan ijoollee baay'eetu jira kanaafuu nummoo warra akkatti gadi baanu kun immoo galata waaqa keenya galateeffachuu qabna dhugaa rabbiidhaaf ani garuu galanni waaqayyoof haa ta'u tasumaa jechuudha iddoo kanaayyuu hin deemna yookiin nan deema soo jedhin deemna soo jennee yeroo tokko wajjin hin dhoobitu dalagaan hin jiru taanan akka feena odoo deemne xaaxaa hin qabdu jechuudha nama dhoobumti keessattuu karaa lagaa kana qallee kana jaalatti ofishiif jaalatti kanaaf natti fakkaate laga deemne hoon jedheen nu dura gammadde jechuudha laga deemuu bakka deemaa waan akkana godhadhaa uffata keessa fudhadhaa daakuu iddanii mana jettee bakka gaafatti anni hundi ishii gitee hunda daakuu bishaan madaakaa oola bishaan isaanii bacarra'ina biyya keenya muunaa hin jiraanne yeroo baay'ee jaalladha غريب غريب وايد غريب روح بدي ابرد ناقص نجرا هدو نمت تولا اكم ارغا جرتان كانا namni tokko dhugaa dubbachuudhaaf yoo gadi baane waan adda addaa arginu nama nuuf duraa duubatti ibsanii ilaalluun iddoo nama nuuf fuulduratti iddoo baay'ee deemee shan immoo nuudhachi dhaqnee yaadna kan kana arginee baay'eetu jira galata rabbiin itti jedhanii waaqa koon galata أدمى كذا تفادي متى أفهم كل قاي ما تطفان ديم
حلوة انت كمان لا تسلم ودي داخل عواش قولي لك شوية قدروا يسبوا هذول لا لا شاشي لا kana fakkaata akka dabarsini dhugaa hedduun itti gammadan jechuudha. Warroonni kanan argin ala kanaawwanii dhugaa baay'ee ala deemu isatti suuqiyyuu kan hin deemne biqaalaan yookiin warra suuqii tokko nyaata fuudhanii nyaata kan fuudhanii too dukaan isa irraa kan nyaata fuudhanii kan sirmaala agarra ijoollee baay'eetu jira dhugaa rabbii dubbachuudhaaf. Akkanuma jechuudha suudii yeroon ture san jechuudha. Namittiin koo akkana inni dukaan irraa yookiin immoo warra suuqiidhaa nyaata fidurraa yookiin wanna tokko tokko hojjetan fidan akkana inni ba'ee irraa fuudhuun barbaadu ture. Ala karra jala godhii deemi jedhama jechuudha. Karra jala godhii deemi ganaa erganiin inni deemin ani ba'ee fuudha malee isarraa dhaqeen fuudhu jechuudha. Ala si baastee ati abbaa fi wajjin dabarsuu dhiisitti garuu asitti dhugaa rabbii dubbachuudhaaf ani guyyaa tokko jechuudha bakka feene deemnee warra suuqii soo fedha akka feetu dhufeenus bakka feene deemneeti yaa'u nyaatas garaagaraatis iddoo adda addaa geessina waan ta'eef guyyuma tokko afaan ishee keessaa badaan ba'ee hin beeku. Bakkuma feene deemna dhugaa rabbii dubbachuudhaaf jechuudha. Guyyuma tokko himaaf deemtanii walakki deemuu hin qabdanii bakkeen kun keessanii miti garuu yeroo dhugaa dubbachuudhaaf hedduu shakkiti jechuudha. Gizee ala deemuun shakkiti of eeggannoo akka goonu of eeggadhaa. Yeroo baay'een beekamaa warra Indiyaa kana warra Paakistaanii kana shakkan jechuudha. Waan akkana isaanii dubbatti shakkiti malee garuu waan tokko hin dubbattu jechuudha. Samii naan jettu dhugaa rabbii dubbachuudha ijoollee kan taasiftu minaan taasiftu natti naasiftu waa'ee akkanisii jechuudha. Kanaafuu dhugaa warri akkasii warri manaan baane isinitti hin dhagamanii hin tarawwan hin tarreen jiru. Hunduma caalaadha kaayyoo keenyaaf biyyaa baane kaayyoo keenya immoo galmaan geenye kaayyoo keenya doon dagatiin wanna baaneef san galmaan geenye gara biyya keenya galuu qabna. Malee suuqii deemuun yookiin immoo maafan alan baanii maafan waan akkanaatu jennee dura akka yeroo tokko ta'anii kanatti bashannanii kan jedhutti dhagahamuun qabu maafi iddoo makamiyyoo shanna kamiyyoo isaan akka biyya keenyatti nu gammachiisu dhugaa dubbachuudhaaf haga biyya keetii sanii itti barraaqxe itti gammadde keessi kee baay'een gammadu garuu hunduu bara shannannis hunduu biyya ofiitiin hafe waan ta'eef jechuudha. Kanaafuu kaayyoo biyyaa baaniin yeroo kaayyoo keenya hin dagatiin wanna dhufneef san osoo hin dagatiin cinnee eeggannee kaayyoo keenya san biyyaan geenye gaafa gallee biyya keenya galannaa waaqayyoof haa ta'u nagaa nu haaf kennu iddoo baay'ee bashannanaa iddoo guddaatu jira. Iddoo garaagaraa deemnee biyya keenyatti abbooduu hiriyoota keenya wajjin obboloota keenya wajjin maatii keenya wajjin bashannanuu dandeenya jechuudha. Kanaafuu kan nuti ittiin dhagamin jechuudha. Warroonni kun immoo kana jaalas warri bashannantanii akkuma biyya keenyatti dabarsan immoo baay'eetu jira waan ta'eef isiniif taatolu jechuun barbaada. Hunduma keenya akka waaqayyo nu kennetti hunduma keenya waaqayyo waan hin dandeenye nu kennu malu hunduma keenya nu kennee jira. Isuma irratti kan nu kennetti kan iddoo jirutti iddoo irra dhaabannee jirutti waaqa keenya galateeffachuu qabna isin jira. Viidiyoon kee kanarraa kana fakkaata viidiyoo biraatti nagatoo iddoo nagaan turaan nageenyi jaalalli biyya keenya faa ta'u nagaan jiraadha.